أكتر يا أخوي جوتي لانو كموجتين تافي نبغى كنا كم نجاكي أمتي نجا كذا تواكي ورا بعجر ركنا كم أمتي بس مكانكي ينولا مكانكم ملكامي كرمو سادورا نوني غاري أتسنا ما جرامنا نموت ركنا غرا كيسة جراني نموت بيجي على بيجي كيسة جرام دوكا تاني وانم نكينيا غرغار أكجراتي مو وايكي أجيني مجاكي دمني شينكو على الرجل توكتم Aku majurmo durana aku babaku wadinggalut. Hati ko babanku baina wadinggalani. Amma irobo sumshi. Asgabai hinatasi shi. Simfuda nanjari. Mishi bakanjari gafa hati ko babanku garmane wallanu kana keessa bahu fedhe simfuda nanjari. Ishedhe gafa itti galu deebisee moo dhaqee biyyoolmaatti nagatee bade. Eessatti. Baraa guutiin jedhamutti dhaqee nagatee bade waan hin dhabeen qabu nanjari. Ishedhe manduubaara deeme. Gati maatiin ko baay'ee wallalanii fi kana baqan dhaqee achi keessa bu'e kana mana duwwaatti nagatee bade isaan booda deebi'ee maatii kootti gale. Amma waggaa 16 keessa jiru yericha waggaan koo 15 isa siitiin duugaa deeme dhaqee mana duwwaa keessatti nagatee bade amma gaafa tokko shamara ta'uun kiyya baay'ee tokko natti dhaga'ama. Maaliif jennaani shamara ta'ee rakkoolee shamarran irra ga'uun argu keessa kootu na gubata. Anillee rakkoon kun irra ga'uu baate kan irra ga'e kuni obboleettii kooti. Rakkoon akkanatti irra ga'eetu karaa irratti gatamtee boochu kan isheen imimmaan lakkuu lolaastee boochu kun obboleettii kooti. Kan akka kootitti shamara. Shamarrii fi okkoteen cabde tokkodha. Shamarri gizee takka yoo cabde okkoteenis yoo cabeen deebu shamarris yoo cabden deebdu. Yoo siniin jedhumu akka cabanii immoo hafanii jechuudha shamaras ta'an. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan baay'ee nagaa fayyaa kootii bakka hin jirutti warroonni mana keenya faarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Warroonni duraan wajjin jirtan ulfaadhaa galatooma. Egaa viidiyoon har'a isiniif fidee dhufe baay'ee tokko qalbii na cabsee keessa koot na tuqee namooleen mudannoo akkana qabdanis jiraachuu dandeechu. Yeroo viidiyoo kana argitan madaan keessan duraanii sun isinitti ka'uu isinitti dhagahamuu danda'a. Garuu homaa miti. Egaa akkuma argitan kana obboleettiin keenya kuni umuriin ishii waggaa 15 yoo ta'u daa'ima isheen harkaa qabdu kana argitanii daa'ima kana argatte. Akkamitti argatte yoo jettanii obboleettiin kuni haati fi abbaan ishee baay'ee waliin galanii wal dhabu wal lolu namoonni mudannoo kana qabdan kan immoo namoonni abbaa fi haati keessan mana keessatti kan walii galtee hin qabne jiraachuu danda'u. Gizee isaa lola haadhaaf abbaa keessanii argitan odoon dhalachuu baadhee osoon ardii kanarratti addunyaa kanarratti dhufuu baadhee namoonni jettan hin dhabamtan. Obboleettiin keenyas isaan keessaa nama tokkodha. Gizee haati fi abbaan ishee wal lolanii wal tuman cinqii kana keessaa osoon ba'ee laata waatu naasiqaa laata yoo jettu mucaa tokko wal barte. Mucaan kunillee baay'ee itti siqe. Baay'ee ishee attaalale. Simfuudha jedheen. Ishii yoo manatti galtu cinqii haadhaaf abbaa argiti waan ta'eef kanuma keessa mucaa kana wajjin yoon deeminaaf wayyaa laata jettee inni simfuudha jedhee afaan erga tolee umurii ishii daa'imummaa gizeetti barachuu qabdutti gizeetti kaachuu qabdutti gizeetti taphachuu qabdutti ishiin garuu jireenya gaa'ilaa tan seena jettee mucaa ilma dhiiraa duuba kuttee deemte. Innis fudhatee biyya ormaa arbaa guggudhaan ga'ee achitti ergaachiin ga'een boodatti mana ona keessatti gatee bade. Ishee yoo dawwaltuu fi anis hin barbaadu sin fedhu deemi asii jedhee arrabse. Obboleettiin keenyas waan gootu dhabde itti dhaga'ame. Haa ta'u ka shamarri takka yoo dhiira bira geessee waan ta'u ni beektu sinitti ni maare. Ilma kana daa'ima harkaa qabdu kana isheenu daa'ima qabattee daa'ima hammattee jirti. Daa'ima kana mucaa kanatu dahe daa'ima kanatu dahe intala kanatu dahe jechuu fi namatti ulfaata dhugaa yoo ishii ilaalan baay'ee daa'imaadha. Umurii waggaa 15ti.
amma reefu waggaa 16 seenti. Ilmi dhiiraa sun ishii gatee daa'ima ishee faana gatee biraa badde. Har'a daa'ima kana wajjinis kan rakkachaa jiru ishiidha. Inni garuu yoo kana shamara biraa tolii gadi oofa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Kan kun namatti hin dhaga'amne maaltu namatti dhaga'ama? Garuu cubbuun warri dhiiraa shamarranitti raawwatan kuni karaa hin dabarsa jedhee hin yaadu. Obboleettii keenya kun jaalatteetii miti rakkatteeti kan waan kanatti seente. Mee maalirraa barattu mee yaa obboloota koo keessattuu shamarran biyya ormaa teessanii dhiira tokko jaalattanii dhiira tokko maallaqa keessaniin qallabdu asii achi takka bilbilatti bittu takka uffatatti bittu takka birriitti ergitu hin bashannansiiftu. Mee iduma qabdu isiniin jedhe boru odoo isin isa bira geessanii maallaqni isin asitti ergitanis dhumatee wanti hundi gaafa dhumate akkanatti diqaalaa sitti shakkamee si biraa bada dhiirri jechuudha. Ati garuu bakka deemtu hin qabdu jechuudha. Diqaalaa isaa shakkamattee adabattee imimmaan lakkuu roobsaa booda ija namaa ilaaltaa jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo wanta ta'aa jiru kana argaa jirtu. Wanta ijaan argitan kan gurraan dhageechan caala viidiyoon gara na ba'ee shamarran dhiiran miidhaman hedduun isaanii boo'anii akkana na godhee badee akkas na godhee badee jedhanii hedduudha jechuudha. Wantoota akkana hedduutu mul'achaa jira. Kanaaf yaa obboloota koo dhugaa isiniin jedhaanii akka obboleettii tokkootti boru nama na fuudhuun qabuu jettanii yaadinaa. Maaliif jennaan guutee jira waan ta'eef dhirsii fi qofaan hin dhaabamuu jedha. Akka Amaaratti immoo baalinaa gunfaa ayixafaam isa jedhamu santu dhirsii fi qofaan hin dhaabamu. Qofaan illee si qabu inuma si qaba. Qofaan nan qabu jettee oduma eeggattu qofaan inuma si qaba. Eechaa akka si qabu maalirraa akka si qabu illee gizee tokko beekuu dhabuu dandeessa. Kanuma si qabee argita. Dhirsillee eechaa akka si dhufe osoo hin beekin namni gaariin namni madaalaman kan si dhufe argachuu dandeecha waan ta'eef biyya ormaa dhuftanii siruma dhiira hin haasofsiisinaa. Dhiirri bara kanaa maal seetanii icciitii isinitti hima. Dhugaa ijoolleen bilbila harkatti qabattanii feesbuukii banattanii misinjira banattanii dhiirra jiran aadii siin gaafatee aadii deebistanii itti haasa'aa jirtan. Akkasumas gara ilmootti deebitanii dhiira wajjin haasoftan suuraa keessan irratti ergitan na dhaggeeffadhaa. Yeroo ammaa kana barri badee jira. Yeroon badee jira. Shamarri maal taatee akkana taatii? Shamarri maal taatee dhiira tokko maallaqa ergitii jedhee tanan ani gaafinatti uumaa ture. Garuu icciitii cimaan dhagaye. Inni illee maalidha? Sagalee amma gizee tokko kan namni namatti dhiyaate gizeetti dawwaluuf itti toluu baatu sagalee erguutu jira. Sagalee ergituuf. Akkasumas immoo gizee tokko suuraa naa ergisiniin jedha. Suuraa ergituuf. Inni suuraa sanirratti akka isin isa malee itti naasofne akka isin bilbila isaa malee ilaalle hiriyoota bilbila irraa duraan qabdan akka jibbitanii bulookki gootan sa'aatii 24 guutuu akka isa bichaatti taasa'aa ooltan akkasumas immoo wanta inni isiniin jedhe lakki osoo hin jedhin ishii akka jettan dirgin godhe sagalee fi suuraa keessan irratti hojjechiifata jedhani. Waan akkanaatitu jira. Icciitii cimaatu gadi ba'e amma. Kanaaf yaa obboloota koo kanarraa of eeguudhaaf dhiira warra Itoophiyaa jirutti naasa'inaa. Dhiira warra biyya jirutti isaan feesbuukii banatanii misinjira banatanii iimoo banataniitti dhagaarra taa'anii sinsoqaa oolu. Dhagaa maalii? Mana koofii seenanii koofii ajajatanii yookaan buna ajajatanii buna san dhugaatti isaan akka barbaadatti luka lamaan isaanii walirra naqaniitti kan sinitti haasa'anii sin janajjananii qalbii sin keechaa fuudhanii kan maallaqa keessa sinirraa ilman isin garuu baddaa tabbatti buutanii gaaraa jirmatti buutanii lunni keessa naga sina doodutti beeloftanii garaa fuulduraa aga dudda duubatti sin garagalutti hojjettanii dafqitanii fiddanii gaafa ji'a guuttan isa mana bayyanatii seenee bayyanatii ajajatee sa'aatii barbaade nyaatu isa mana bunaa seenee sa'aatii barbaade buna fedhu watatii aanneen wajjin fedhu immoo buna duwwaa akka barbaadetti maraxee kan ajajatee dhugaa oolu itti maallaqa ergitu. Mee idaa qabdu dhiira tokko shamarri jechuudha. Dhiiraa maallaqa ergitee na fuudhi jettuun dhiiratti ergan heerumne jechuudha. Abbichaa sun erga heerumtanii dhirsa keessan hin taane erga samaanaa sinirraan qabaanne erga reefu ol bartanii wanta hojjettan isarratti erguun cubbuudha. Isaaf cubbuudha waaqayyoo irratti jechuudha. Isin kaayyoo manaa baatanii beekaa bakka.
siruma dhiirri nafuudha boru nafuudha jettanii maallaqa keessan dhiiran hin bitatinaa. Homa asii yoo galta sin dhirsan dhabdan sanuu dhirsa maraxxanii jechuudha maraxxantanii dhuuntaan ijoollee baay'een kan dhiiran miidhamani. Mee biyya keessatti shamarri biyya keessatti dhiira jaalattanii dhiirri sin hin miinemee harka baasaa hin jaalattu deebi'eet immoo oduma si wajjin jiru kan biraa sirraatti jaalate. Har'a immoo ati biyyaa baanan lakkoofsa ishii adaraa lakkoofsa ishii jedhee fardaa fi lafoodhaan lakkoofsa kee barbaade dhiifama naa godhi gizee san dogongoree tanan siin walitti bu'e lubbuu tiyya ijji koosi malee hin argitu jedhee kan maraatu. Mee wanta akkanaa namoonni sin mudate mee ani jira jedha barreessaa koomentii kana jala ijoollee hedduudha jechuudha. Kanaaf dhiirri akkasii sun sin fuudhuuf osoo hin taane ati har'a biyya arabaa dhuftee jirta biyya ormaa dhuftee jirta maallaqa ergitaaf waan ta'eef kanaaf bilbila kee barbaadee si dawwala malee jaalala kee barbaadee yookaan fedha kee barbaadee akka hin taane sirritti hubadhuuti jala murii sararii fudhadhu. Akkasumallee dhiirri sa'aatii 24 ofii isaatii algaarra ciisee yoo sitti haasa'i ati hojii biyya arabaa wajjin guggubachaa cincaa hojjechaa gaafa maallaqa irratti ergitu mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee guyyaatti sa'aatii yeroo meeqa madaamiidhaan walitti buuta? Guyyaatti yeroo meeqa mee darajaa baatee gaddee bita? Guyyaatti gizee meeqa nyaanni hojjetamee kushiinaa dhixxa meeshaa dhixxa? Guyyaatti gizee meeqa kafana isaanii miiccitee tokkosta? Guyyaatti gizee meeqa ajajamta? Kana hunda gootee baatii tokko guuttee maallaqa san fidda jechuudha. Maallaqni biyya arabaa birriin takka yoo badde ana akka ibiddaatitti na guba jechuudha. Maaliif beektu birrii sassadheetii miti. Sassata birriitii fi miti akkamitti akkam fidaa jiru. Akkamitti akkam fidaa jiru waan an argeef namni kamiyyuu taanan ani dhiirri badii qaban jedhu maaliif jennaani namni kamiyyuu taanan waan tokko yoo fidu yoo ittiin dadhabini yoo ittiin dafqini yoo ittiin dhimamini waan tokko taa'etuma waan san yoo argate omaatti fakkaatu wanni sun yoo bade maaliif jennaan miidhama tokko malee xaarii tokko malee luka lamaan ulirra naqatee argate waan ta'eef wanna tokkotti fakkaatu ka garuu kan gubatee fide eenyudha nuti shamarran biyya arabaati jechuudha. Keessattuu kan qormaata addaa qoramaa jirru kan waan jireenya keenya guutuu keessatti haga dhalanneetoo umuriin keenya agana ga'ee biyya arabaa dhufnee arginetti Itoophiyaa keessatti hin argine jechuudha. Haati namaan hiltu nyaata garaa keenyaa yoo nyaannu kan nutti ija micciirantu jira. Kana keessan maaludaa qabdu shamarran keenya asumarraan illee mee daa'ima xiqqishuu tanarraayyuu baradhaa sin fuudha jedhee attaallalee manaa baasee fuudhee biyya ormaatitti gatee biraa deemee har'a daa'imti tuni gubata haadhaaf abbaa koo jalaa hin ba'a jettee isa filattee isa wajjin deemte kan caalu gubata irratti gubata dabaleef jechuudha. Maaliif jennaan gubata irratti har'a daa'ima kana qabattee daa'imti kun daa'ima kana qabattee gaafate jechuudha maaltu namatti dhaga'ama waa hedduun namatti dhaga'ama jechuudha. Har'a shamara miidhuun dhugaa shamara hedduudha jechuudha akkanatti miidhamanii sin jaaladha. Yoo ati fedhii naa guutte malee akkamitti si amana jedheeni dhiirri attaalalee shamara itti taphatee gaafa ishiin akkana taate gaafa ulfoofte ijatti amalatti jijjiira jechuudha. Inni sun kiyyaa miti jedhaan jechuudha. Yoo barbaade immoo hin arrabsa jechuudha gaafa waan kana taateen booda jechuudha. Dhiirri tokko agguma qaama kee bira ga'utti agguma yookaan immoo yoo biyya arabaa jiraatte haga maallaqa sirraa ilmutti yoo immoo biyya jiraattee isa jaalatte haga sitti taphatutti afaan sitti tola malee dhiirri tokko ati biyya keessa jiraatte isa wajjin akka feete gaafa taate sanirraan si tuffata. Biyya ormaa teechee gaafa maallaqa ergituuf haga maallaqa ergituuf itti afaanuma sitti tola. Gaafa ani nan gala jettuun arraba afaan sitti bada jechuudha. Ijoollee baay'eedha waan kana kan mudate jechuudha. Nama tokko lamaa miti. Kanaaf shamarran keenya ammaa jechuudha dhiiraa jettanii iddoo hin kennina. Dhiiraa jettanii jireenya keechan hin balleessina. Maallaqa soquu dhuftan malee biyya arabaa dhiira soquu hin dhufne jechuudha. Kanaaf gadi jedhaati dalagaa keechan qofa dalagadhaa. Bakka kaayyoo mana baatanii beekaa. Maali yoo dhaabbannee hafne maali dhiira malee jiraachuu hin dandeenya eenyu jedhe. Bakka hojjenneetu fakkeenya shamarran biyya arabaa taane asii galleetu waan hojjenne kanatti itti gammannee waan wayyoo godhanne maal ta'a siniin jedha. Ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba. Waan nu wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jechuu jaalladhaa.
Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kanammoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ciao, bye bye.